بيفجر زنت يخوتو منانجي زنت إيتي خوتو منانجي ما الوان سنتي مين تجرا تجاربي زنت إنتي I don't know بيفجر زنت إيه I don't know mana kaman ke isinga ichatin tansila ما شاء الله لا إبسا ما شاء الله لا إبسا ما شاء الله لا مناونك فرتي قالي ماكي لما وعلى لا ماكي لما و صابو واو والله ربي وجهنا ربي ولي فارسون جايز إذا كسر مسابي جل ما ركز كذا جنب دم والله دسنا مجا جايز أنا وإيش مرتوا كذا جنب درير تسجيل كلامي قرب بتأمل السلال كارداكم فاسر مدي بتأمل أبو قام تشور قارب بيعرف والله قام تشور قارب بيعرف جايز تكفى مكتيم بالي نقولوا ده قام تشور كان جنون ده قام شيء كلامي تكفى أيوه listen guys تكفى والله مكتيم بالي قالوا بتأمل السنة يا لما فرج لما والله حاجة وجين جمدوا ساني بوف كم رجع جمتشو دارا ربي ولي فاريسون ربي ولي فاريس والله long life together guys jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyiseetu kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaa isin bira haa ga'u isiniin jecha har'ammoo viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaatee jira hanga dhuma viidiyoo kiyyaatitti na wajjin turaadha viidiyoo kana share like gochuu hin dagatinaadha warroonni maatii fayyisee taatan viidiyoo kiyya subscribe share like warri gootan guddaa galatooma galata qabdanii akkasumas warroonni maatii fayyiseetitti makamuu barbaadan fayyiseetu jettanii gama maatii kiyyaatitti yoo dhuftan manni kiyya mana keessanii isissimachuun jaaladha egaa viidiyoon ani qabadhee isiniif dhiyaadhe akkuma kaakaleessarraa eegalee gammachuun makii fi ibsishaa uummata Oromoo guutuu miidiyaa kana hordofan hunda akka gammachiise hundi keenya ni beekna gammachuun isaanii gammachuu keenya nullee wajjiniin gammanneetti kan jirru egaa gammachuun isaanii kuni ummata saba kamiyyuu kan gammachiise ta'uu isaa ni beekama haa ta'u malee barreeffama ibsishaan makiidha barreesse tokko waan baay'ee nama gammachiisu tokko isiniin dubbisaa barreeffama bareedaa isaati ibsishaan barreesse kan lafa kaa'ee akkas jedhe bareedina kee caalaa garaa bal'ina yaada kee fi eenyummaa keetu nama watee jedheen bareedina kee caalaa garaa bal'ina kee fi yaada kee eenyummaa keetu nama watee jedhee barreesse fi egaa yeroo si jaaladha jedhu si qofa osoo hin ta'in waan siif jaaladhu waliin walitti hidhatee dhufu mara jechuu kooti jedheeni egaa gabaabumatti wantoota hundumaa jechuudha ibsishaan jechuudha wantootuma hunda jechuudha adeemsa ishee hunda wantoota hunda guutuudhaan kan makii jaalate ta'uu isaati kan ibsu barreeffamni kuni egaa sooshaal miidiyaa kana irratti yeroo ammaa kana jaalalli sooshaal miidiyaa kana jaalala dhugaa parsantii akkuma viidiyoo duraatti irratti hojjedhe irratti parsantii 10 keessaa parsantiin 2 parsantii fakkeenyaaf parsantii 100 keessaa parsantiin 25 dhugaa yoo ta'e parsantiin 75 fakkeessitoota jiraattoota yeroodhaaf yeroo dibbirtii walitti bahuudhaaf akkuma beekamu sooshaal miidiyaa kana irratti kan tokko soba hin qabne jechuudha. Namoonni sooshaal miidiyaa kana irratti wal jaalatanii jaalala dhugaa wal amantummaadhaan wal jireenya keessa waliin galan namoota qubaan lakkaa'amanii kun kanuma yeroo ofii wal irratti gubee maal jedhee wal dhiisuutu baay'ata haa ta'u malee jechuudha
jaalalli makii fi ibsishaa kun guyyaa kaleessatti irraa eegalee jaalala dhugaa akka qabuuf jaalala dhugaa akka ta'e nakiin illee viidiyoo ishee asiin isiniifan maxxansa. Ani ummata kiyya ummata qaalii saba kanaafan jiraadha. Ummata kana sobuu hin barbaadu waan ta'eef ibsishaa dhugumaanan jaaladhe jetteeti jirti. Maashaallah rabbi kan waliin haa godhu jechuudha. Indagatina warroonni viidiyoo kana agartan dhaggeeffattan maashaallah waan kan waliin isin haa godhu jedhaan maaliif nama jaalatan tokko argachuun badhaasa. Innillee nama jaalatu tokko argachuun badhaasa. Ishiinillee nama si jaalatu tokko argachuun kennaadha waan ta'eef kanaafuu waan baay'ee namatti toludha. Namni jaalala keessatti jechuudha namni lamaanuu jechuudha atis yoo jaalatte innis yoo si jaalate inni yoo si amane ati yoo isa amante jaalala ta'a jechuudha. Ati dhibba keessaa dhibba jaalattee dhibba keessaa dhibba amantee inni dhibba keessaa 50 kas jaalate 99 isa jaalatu kana yoo ta'e it is meaningless jechuudha. So dhugaa rabbii dubbachuudhaaf makii fi namoota wal hubatu miidiyaa kanarratti makiin intala naamusa qabeettidha, sabboontuudha, ibsishaanillee mucaa aadaa qabuudha. Waan baay'ee namatti toludha. Namoonni akkanaa kun jechuudha fakkeenya warroota isaanirraa immoo jechuudha nuti fakkeenya baay'ee barachuu dandeenya jechuudha. Warroonni isaan duuba jiran miidiyaa kana kan hordofan kan isaanirraa wantoota akkana argu waan namni tokko jechuudha miidiyaa kanarratti gaafa waan gaarii hojjete dhaloonni dhufullee waan gaarii irraa barata jechuudha. Kanaafuu isaan amma haalli adeemsa isaanii kun just perfect sirriidha. Baay'ee namatti tola, jabaadhaadha. Waaqayyo waliin isinaadhis jedhaane egaa viidiyoowwan akkasumas tuwween mucaa makii jalaa jedduudhaan jaalate jedhames isallee kanuma shawwaduu godhanii maybe ibsishaadhaan walii galanii foolosaa guddifachuuf dhufee maybe dhugaa jaalatee dhufee waan mucaa san immoo ganaan adda baheen jiru innillee maashallaa jedhe gammadee jira. Ibsishaan obboleessa kiyya gammachuun obboleessa kiyya daangaa hin qabu jechuudhaan gammachuusaa viidiyoodhaan ibsatee ture. Viidiyoo sanillee walumaan kan laallu ta'a. Ani asmarratan xumura viidiyoowwan isinii maxxansa. Guddaadha. Rabbii waliif haadhiisuun. Rabbii waliif haadhiisu. Wallahi long life together guys. We're happy. Ifsa, he did it. Shukri, la, Kamar. Keren buat Rabbi. Sibbe, wallahi billah. Gurba mucayo, fudate gele, sirbat bada, sirba mucayo, fudate gele, sirbat bada. I'm so happy. Ibsa, congrats bro, bagam nabi. Makina gamudun, ate gamudun sahaba. Kami tidak gamudun wallahi aku berikan kesal. What's the I'm not here. No here. Oh my gosh.